erga duutee jalama guutteetti haa ta'uyyuu malee erga dhoksanii booddee dhumarratti immoo waraqaa reeffaarratti dhukkuba lapheetiin duute jechuunis kan irratti maxxansan yoo ta'u obboleettiin keenya Tsigeen waggaa 17 guutuu magaalaa Beeruut keessa hojjetaa kan turte yoo ta'u guyyaa har'aa garuu reeffi ishee gara biyyaatti deebi'ee jira. Haati ishee waggaa hamma kana eegaa fi dharra'aa kan turte har'a garuu dhala ishee reeffa ishee fudhachuuf dirree xiyyaaraa irraa reeffa ishee fudhachuuf qophooftee jirti. Egaa sanumatti dabalateeyyuu obboleettiin keenya Tsigeen hanga ammaattis gaa'ila kan hin qabnee fi akkasumallee ilmoos kan hin qabne yoo ta'u of jijjiiruu fi ofiis kaayyoo ishee akkasumallee maatii ishee jijjiiruu fi jiruu fi jireenya isheef waggaa hedduu biyya ormaatti kan fitte yoo ta'u har'a garuu addunyaarraas kan godaante yoo ta'u hanga ammaatti wanti dhugoome tokko illee hin jiru. Wanti isaan barreessan dhukkubatu ishee ajjeese jedhu maatiin garuu dhukkuba sanallee hin qabdu ofii ajjeesanii kana jedhan jedhuunis komii kaafatanii jiru. Egaan gadhumaatti viidiyoo keenya daawwadhaa, like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Ya shamar kafuni hordoftoonni Saaron Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayatu jecha hedduu kan nama gaddisiisuu fi akkasumallee amanuunis nama rakkisu. Egaa namni suuratti argitan obboleettii keenyadha. Isa dursa yeroodhaa gara yerootti nuti ilmaan yookiis immoo lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alatti darara hedduutiinis kan irra ga'uu fi akkasuma qaama isaa fi fayyaa isaa kan itti dhabu dabalateellee lubbuu isaa kan itti dhabu biyya ormaa keessattidha. Egaa obboleettiin keenya isin suuratti argitan waggaa 17 guutuu biyya ormaa yookiis immoo biyya namaa hojjetaa turte har'a garuu reeffi ishee gara biyyaatti yookiis immoo gara namaatitti seeneeti jira. Obboleettiin keenya kun waggaa 17 guutuu Libaanoon keessa yookiis immoo Beeruut keessa hojjetaa kan turte yoo ta'e akkuma kana akka odeeffannoon tokko jedhustis obboleettiin keenya kun maatii bira jirtu wajjinis akka walitti dhufeenya yookiis immoo ji'oota 2 dura akka walitti buuteefaa kanneen haasa'anis jiru. Haa ta'u malee ji'a 2 duras kan duute hanga dhummaatti garuu dhoksanii har'a garuu gara biyyaatti imalchiisanii jiru. Akkuma kana saanduqa reeffaarratti illee dhukkuba dhibee yookiis immoo dhibee laphee qabdii sanatu ishee ajjeese jechuun irratti maxxansanii gara biyyaatti imalchanii sunu. Egaa isheenis kan baate of jijjiirtee maatii ishee jijjiirtee sanatti dabalateellee gaa'ila kootii ilmaan kolitti guddifadhattee biyya ormaa keessa osoo jiraachaa jirtu lubbuu isheellee itti dhabdee jirti. Waggaa 17 jiraatte kana keessatti biyya ormaa kana keessattis ta'e biyyarraa deemtee hanga ammaa kanatti obboleettiin keenya maqaan ishee Tsigee jedhamu kun gaa'ila hin qabdu dabalateellee ilmoollee homaa hin qabdu. Egaa maatii isheen bira jiraattus ji'a 2 dura akka duute garuu qaaman ishee ji'a 1 dhoksanii garuu dhumarratti dhukkuba lapheetiin duute jedhanii waraqaa irratti barreessanii kan ergan yoo ta'u amma maatiin ishee reeffa ishee buufata xiyyaaraa irraa fudhatanii jiru. Haati ishee waggaa 17 guutuu arguudhaaf akkasuma maatiin illee itti dharraa ture fayyaa ishee fudhatu osoo hin taane reeffa ishee kan dubbachuu hin dandeenyee fi akkasumallee waan irra ga'ee fi miidhaa fi jiruu fi jireenya dabarsite kan himachuu hin dandeenye magaalaa Finfinnee yookiis immoo xiyyaara irraa fudhataniitu jiru. Akka maatiin Tsigee jedhanittis Tsigeen dhukkuba onnee yookiis immoo dhukkuba laphee waan jedhamu tokkollee hin qabdu turte. Ishee ajjeesanii dhukkuba lapheeti jedhanii yoo ta'e malee isheen dhukkuba kana hin qabdu kan jedhanis komee jiru. Egaa kunoo haati kunuunsituu reeffa ilma ishee ilaaluuf Bishooftuuttis eegaa jirti. Reeffi Tsigee kan waggaa 17 biyya alaatti hojjechaa ture kunoo har'a biyya ishee yookiis immoo dachee biyya abbaa ishee keessattis deebi'ee jira.
Egaa namni kamiyyuu nan nyaadha akkasumallee nan jijjiirama akkuma kana maatii koon jijjiira ofan jijjiira jedheeti kan inni biyyaa ba'u haa ta'u malee waan nama qunnamuu fi akkasumallee nama mudatu garuu hin beekani hin ba'u malee akka itti galan yookiis immoo akka itti deebi'an maaltu daandiirra akka jiruu fi maaltus akka daandiirratti nama qunnamu wanti beekaman jiru obboleettiin keenya waggaa amma kana jiraatte keessatti galeen hojii tokko jijjiiradhee yookiis immoo waa tokko godhadha jetteeti malee reeffa kootu gala jettee yaaddee kan hin beekne yoo ta'u har'a garuu waggaa 17ffaa isheetti reeffaatiin biyya Beeruut keessaa gara biyya isheetti imaltee jirti. Haati kaleessa dharra'aa turtes har'a reeffa mucaa ishee osoo jaallattee osoo hin taane dirqama ishee fudhatte. Egaa sanattuu dabalatee ilmoos kan hin qabnee fi gaa'ila kan hin qabne yoo ta'u egaa dabalata tokko malee yookiis immoo firee tokko malees kan lubbuun ishee darbe akkuma kana keessa namaa kan gubuu fi waggoota hamma kana erga dadhabde booddee dhumni ishee garuu kana ta'uusaa sanattuu dabalatee akkuma kana wanti hanga ammaatti dubbatame yookiis immoo ifoome kan hin jirre dhukkuba laphee qabdi kan jedhu maatiin waraqaa yookiis immoo bira taa'aa turte waraqaa reeffaa irratti kan maxxansa yoo ta'u maatiin garuu dhukkuba kanallee hin qabdu akkuma kanallee ajjeesaniitu kana jechuudhaan malu sanuu ji'a lama dura kan duute amma garuu hanga dhoksanii deebisanii kana maxxansan malee isheen dhukkuba kanallee hin qabdu kan jedhan maatiin Isigee ni dubbatu. Egaa Isigeen waggaa 17 dalagattee amma garuu addunyaa kanarras balbala ishee yookiis immoo mana ishee isa addunyaa kanaa cuftee isa gara biraattis imalteeti jirti. Egaa jiruu fi jireenya keenya keessatti namni kamiyyuu taanaan nan jiraadhaa malee nan du'aa namni tokko yaaduu hin jiru. Guyyaa hundumaayyuu har'a jiraatee boris nan jiraadha kan iftaanis kan bara ufuu kan guyyaa dhufu karoorfatarraa kan hafe akkuma kana gara fuulduraattis ta'e akkasumallee maalta kana mudatu nan du'a moo yookiis immoo hin du'u jedhee namoonni yaadanis muraasa haa ta'u malee egaa obboleettii keenya kanas kan qunnamee dirqamas fudhattee jirti. Isheedhaaf boqonnaa gaarii akkasumallee namoota hanga ammaatti yookiis immoo yeroo ammaa kana keessattis kallattii garaagaraa jiran keessatti of eeggachuunis barbaachisaadha. Sababiinsa biyya keessaa fi biyya alatti dhalli namaa yerootti akka bineensaa ta'ee fi akkuma kanallee yeroo inni itti waliif jireenya dhiisee waliif du'uu akkasumallee daandii walitti dhi'ee agarsiisu dhiisee waliifis boolla qotee boolla keessatti yeroo itti wal gatuudhaaf imala isaa yookiis immoo yeroo dhagareeyyootti xiyya isaa diriirfatu waan ta'eef egaa obboleettii keenya Isigee waggaa amma kana dadhabde lubbuun ishee addunyaa godaanirraaf Waaqayyoo boqonnaa gaarii haa kennu jecha maatii fi firoota ishee hundumaaf immoo jajjabina guddaa haa kennuufi. Egaa haati waggaa amma kana dheegde osoo hin jaallatin reeffa mucaa ishee magaalaa Finfinnee yookiis immoo dirree xiyyaaraarras fudhachuuf qophoofteeti jirti. Arguudhaaf kan qophoofte kan dharraate har'a garuu reeffa ishee fudhatti. Thank you.